Abshaaluu na biraa naftu? Bishaan tokko qarshii 300 fi. Barbaadu. Bakka nan bada kee. Hacaaluutu weellisee dhiiga diinaa hadheesse. Qabxii akka addunyaatti olaanaa ta'e. Eessaa argatte mootan? Na jaalatti. Oromoo laa ilaaha illallah. Maal nooni na gaddisiisu ammoo? Odoo sitee himaal gootame waahilli xiyya namichi kun waahilli xiyya akkaan viidiyoo Baltaazaar Ringaangaala akkam jirtu viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyootti boharaa irraa barannu akkasumas viidiyoo torbaan kana sooshaal miidiyaa irratti haasaa guddaa ta'eerus qabadhee dhufee jira hanga dhumaatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in Subscribe nu godhan dhaamsa keenya galata. hundi keessanuu laayikii godhaa laayikiin keessan na barbaachisaa viidiyoon kun yoo laayikii gootan namoota hedduu bira ni gaha yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa gara viidiyootti. Arra waasin gaafachifan. Maal taate? Ayyam. Ayyamni kennu mootu guyyuma guyyaana mucaannan. Ayyamni Arra kennu mootu mootu ayyamni koo addalaa maazarii armeen koo mana eeginaan jettee namni mana jiru kanaa dhiitan mana eegaa arra. Abshaaluu na biraa naftu? Mana eegaa dheeni arra mana eegaa armeen koo mana eeginaan jettee arra. Sareedha moota mana eegu. Moo dubaraan qabdee neeti ilmoo dhiiraati maal goota hoo qaba harmeen kee iddoo biraa deemate maal goota mana keessa. Saree qofa mana eegaa. Atiyyuu sareedha. Saree namni saree namaan jettu moo saree jedhama. Maala ayyama nyaalatanii ree. Ina rabsita. Inni narrabsitu seerumaan. Ina rabsita. Naamasi yaarabsa. Anaan saree jettee amma moo jettee? Maka biti saree dhamtu sin. Deemamma otoo hin ilaaluun dudduuba. Barsiiftuu. Jabeera dudduuba. Ayyama maamo. Dudduuba deebi jabee kan si keessaa baate. Lammataa akkanani bakkanani jiru akkan nuun. Lammata bakkanani jiru. Dhageessemi. Amma kana si gaafadheemu. Deemasi. Antiikii koo wajjin wal arguudhaaf jedhee. Barattoonni yeroo gaafattan dhugaa dubbattanii karaa sirrii ta'een yoo gaafattan isinii eeyyamu inni yeroo baay'ee waan sobuuf itti bartee dhoggitee jirti. Gatii bishaan litira tokko hin geenye. Yoo bishaan kana gatiin isaa tana. Itoophiyaa jettaa Qarshii Itoophiyaa maqaa isaa gaa'isaa baame. Dirree xayyaaraa boola bishaan tokko qarshii 300 fi 57. Saamicha moo fundiiroo maal? Qaala'insi jireenyaa waan asinitti ganaatti fufa. Bishaan liitira tokko hin geenye qarshii 357 jechuun baay'ee nama ajaa'ibsiisaa sirrii miti akkanatti gurguramuu hin qabu. Miko, main taate? Ayoodha main rakkoo maaliif? Waan tokko iyyuu taate. Main nama du'ee jira moo? Fira keessa nama. Maali? Maal taate ree maal Wanti farrisi calisi yeroo hundumaa farrisa. maal taate ree maal boode? Maanni maal taate qoyi? Wayyoo haadha maal na jalaa taate maaliin badee? Birrii badee moo ishi qoyi? Birrii gatti dhufte? Birriin kanneen maal taate hin jedhe malee maal rakkoo maaliif jira? Anoo gaafa maal koo asirratti Maaltu badee ishi maaloodha maal? Ishoo fannisuudha of gaaguruudhee. Of gaaguruudhee of ajjeesu. Maaloodha ree? Maali ree maali? Waan tokko yoo asabte maal taate? Ishi maali ree? Birrii dhabdee ishi birrii sii kennu? Wayi birrii sii kennu? Barbaadu. Birrii sii kennu? Barbaadu. Maaltu si boochisaa jira maaliif akka bu'aa jirtu dubbattu? Kanan bada kee. Kee hin bada. Baduu kooti bakka nan bada. Taate ni batuuti. Maali? Deemi siin jedhe. Ishi maali? Karaa baddee si layyuu. Ishi maali boosare maal taate rakkoon kee maali? Dandabbi waan danda'u. Maal taate maaloodha ishi natti mi maaliidha? Maaliya? Maal taate? Natti mi kaamu? Maal taate natti mi kaamu? Mucaa keetu na dhiitee ka. Mucaa keetu na dhiitee? Ishee kamtu? Isheen keessa jirtu na dhiitee ka. Waaqayyo maal namatti agarsiisa? Garaa keessaa. Dhiis ofii. Itti dabaladhu. Ofii itti dabaladhu. Isa osoo ofii itti dabaladhu. Kenna. Isin mau tahu deh. Maaliif dhawudhee siin jedhe. Anaan na dhiittee osoo si dhiittee. Maal sih harus sudah. Boy sih. Boy bagasi. Boy. Walaloo seeneeti kan ilaallee walitti haa deebinu. Hacaaluutu weellisee dhiiga diinaa hadheesse. Gaafa gaarreen adu'aa gaafa maqaleessanii. Gaafa gaarreen adu'aa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya ni beeku bareechanii. 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 Xiinxalaatti
tumse tarsi falmalabse gaggeessaan kutate tokkummaa jabeesse heera hojiitti kee kan dabe soroorse waadaa galiif durse dhugaa sabaaf tumse haqa diina waraane era keessaa yaase afaan qawwee cufoo qabsoon tolchuudhaan seenaa galmeessise. Walaloo fi waan garaagaraa dhiyeessuudhaan beekamtii guddaa qabdi. Namni hin beekne hin jiru akka addunyaatitti qabxii olaanaa fiduudhaan badhaasa argattee jirti. Meedaaliyaa kana maal laalchiseeti kanatti badhaafamte? Egaa meedaaliyaan kun kanan badhaafame qabxii nuti arganne irratti barattoonni baay'ee mana barnoota Cambridge keessaa barattoonni 20 ol qabxii akka addunyaatti olaanaa ta'e galmeessisanii jiru jechuudha. Kun immoo baay'ee nama gammachiisa. Egaa manni barumsaa keenya ijoollee akkamii akka baasaa jiru nutti agarsiisa jechuudha. Ani immoo kana kanin badhaafame jechuudha. Qabxiin kiyya maatsii irratti A-stariin fide. Qabxii A-star jechuun isa olaanaati jechuudha. Fiiziksii fi baayoloojii immoo A+ fide akkasumas chemistry fi English irratti A fideen jira jechuudha. Qabxiiwwan kun akkuma addunyaatti illee qabxii baay'ee guguddoo waan ta'aniif qabxii olaanaa waan ta'aniif akka badhaasaatti kanaa fi certificatein akka awwaarditti nuuf kennamee jira jechuudha. Is going to be Senate Gazacho. She got A* now. Barattoota biyyoota 83 walitti ba'an wajjin wal dorgomteeti barattoota qabxii olaanaa fidan keessaa isiinis isa tokko. Biyyoota 83 irraa barattoota jiran keessaa dorgomuun tokko taate qabxii gaarii galmeessiteen argatte jechuudha. Maaltu sitti dhaga'ame? Baay'ee nama gammachiisa. Egaa dhamaatiin baay'ee kun akkanatti ija baasee immoo yeroo firii isaa argamu baay'ee namatti tola, nama gammachiisa. Qabxii gaarii fiduu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Viidiyoon itti aanu tapha gabaabaa namatti tolu haa ilaallu. Wajje! Eessaa argattee mootan? Na jaalatti. Na jaalatti. Kololoota na eessaa fidde? Na jaalatti baay'ee na jaalatti. Miti? Dhugaa. Hin bareeddu? Hin bareedni. Eessaa dhufte? Biyya Faranjiitii dhufte. Biyya Faranjii? Biyya Faranjiidha. Maqaan keenya dhimme? What is your name? My name is Kalkidan. Ingilifa haasofte antu? Ingilifa malee haasoftan biraa haasofti Ingilisa. Akka bajiru nu bakka. Ingilifa na harreen maal jedhame di? Harreen Ingilifa ni. Emotional damage. Ayya. Joro akkamitti hin tagjiite? Hin beektu. Injiru as. Injiru harreen akkamitti hin agarsiisa? Four. No, four. Donkey? Yeah. Donkey. Donkey. Arren donkey da? Donkey. Rapid. Erga jettee ishiin donkuma. Donkey da? Erga jettee ishiin. This man is donkey. What? Donkey is this. Maakiin Oromoo maal taate qoyi jedha. Oromoo laa ilaaha illallah miimaan waynuma salphannee waynuma maraannee waynuma salphannee way salphannee jirra way salphannee Oromoo dhaggeeffadhaa numa salphattan waynuma salphannee dhaggeeffadhaa dhugaan isin hima isin dhugaan barbaaddan nama dhugaa isinitti himuun barbaaddan. Torbaan kana miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoo ilaalcha namoota hedduu harkise. Miidiyaa hawaasaa irra deemaa ture keessaa isa tokko maakiin Oromoo maal taatee akkana bootti jedhanii namoonni hedduu gaafataa turanii jiru. Viidiyoo kana irratti deebii kennitee jirti. Haa ilaallu. Itti aansuudhaan viidiyoo dur takka baastanii olii gadi hin deemaa jirtanii namni keenya gaafa namni gammadee jechuun akkamiin beektanii viidiyoo sana namoonni baastaniif waan ani itti qaanfadhu fa'a bakka gaafan joofa bakka jechuun namni saayibni xiyyeeffaan hay kana taate maal kenne kan nijraa miti bakka jechuun amala keessan kun amala warra miidiyaa namni gaafa bika gaarii see waan tokko qottanii baasuun amala keessan kun jechuun hinaaffaadha kun jechuun bakka jechuun gammachuu namaa dhabuudha jechuudha. Suni wanti amma olii gadi hin deemte suni ani akka kiyyatti seenaadhaanaaf okay ana ni gammachiisa. Hinaaf ajjeese ummata san shugguxii Oromooti ati yoomiyyuu women strong jedha. Gaafan saba koof dubbadhu onnee koorraan dubbadha. Gaafan hoggantoota keenyaaf
nama sabaaf qabsaa'ee hidhamiif onnadhu of quba hin qabu. Kun sabbunummaa keessa koo jiru calaqqisa malee ana gadi hin buusu olis hin kaasu jechuudha. Okay? Akkasi. Deebii akkanatti kennitee jirti kun waan nama saalfachiisu waan nama gaddisiisu miti jabduu ta'uu isii agarsiisa malee. Maal nooni na gaddisiisu ammoo guyyaa san dura gammachiisa. Na gaddisiisa. Guyyaa kam? Guyyaa dooniin akka nuun jette san. Yoo hunda gara. Guyyaa kam san? Dooniin nuun jidde. Yaa qoyaa numayyuu asitti ma. Eessa keessa rabeetanii warroota dooniin fixxee akkasitti namee kan basil nama dooniin galabbaxee bishaan irratti namee kan batan. Nama 500 keessaa nama 41 bahe. Oromoon nama 11. Oromoo nama 11 bahe. Innaa guyyaa sana fi gaddisiisaa jira. Ndom guyyaan sun yaa dhugaa ta'e garuu si gammachiisu illee qaba si gaddisiisu illee qaba. Ka si gaddisiisu kan namni isa laadhumatee fi ka gammaddu immoo karoo hin keebaateef. Yes. Alhamdulillah. Jirra kuno. Ha? Bulan lele kuna tokkofa. Duratti biyya tam jiraachuu feetaa. Oromiyaa. Seenaa akkana waan akkana keessa darbeet iddoo amma irra jiru kan irra gahee jira. Viidiyoon itti aanu osoo isin ta'e maal gootu jedha. Odoo si ta'e maal gootame waa hilli xiyya namichi kun waa hilli xiyya akkaan viidiyoo Baltaazaar Ringaangaa laaluuf telegiraama seenee akka laalu natti himee je yeroo kana giseen telegiraama seenee daawwadhu odoon daawwachaa jiru viidiyoo namoota baay'ee yeroo laalu booda keessa viidiyoo jaartii xiyyaa harkee ijuma xiyyaan amanuu dadhabee guyyaa cidha keenyaa qofa $35 baasee waan isiin barbaaddu mara godhee tiifiin cidha keenya godhanne garuu guyyaa sana akka malee na dhagaame haati mana kiyyaa waan akkanaa ni gooti je'ee yaadu je. Wani nama ajaa'ibsiisu inni biraa immoo lammiileen Ikwaadoriyaal Giinii martisii viidiyoo san daawwattee jirti. Sababni isaan itti daawwatan tarii haati mana keenyaa achi keessa ni jirti. Ijuma ta'ee sanaan ol laalee mee hin amana jechuudhaan ka'ee namni lammiileen biyyattii guutuu viidiyoo san mara daawwatanii jiran. Laalamee iccitii shamarran 400 keessaa shamarran takka iccitii tan hin baafne jechuudha. Silaa dhiira taate nama baasa immoo. Shamarran ikkatti iccitii qabatan silaa si taatee amma biyya san jiraatte ati yoo viidiyoo 400 tana daawwachuuf hin murteessitu koomentii jala naa kaa'ime. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a laayikii godhaa laayikiin keessan baay'ee na barbaachisa viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf gahee guddaa kan taphatu laayikii waan ta'eef laayikii godhaa. አዎ አንተ ማለት ነው አንተ ሁለቴ ንካው እንዲህ ራሱ ስትነካው ገብቷል እንዲህ ሁለቴ እንዲህ ነካ ላይክ አርግ ማን አይቆጥርብ ምንድነው ችግር አነ ወጅን ቪዲዮ ጣኑም ወለገራ አንገስቲ ቱርቲ ጋሪ